dirooniidha waan addaatiin barbaadanii osoo isaan gartee adamsuudhaaf yaalanii akkamitti kanuu dandeessii akkamitti danda'u eeggattee ni galti moo galtu wanni jedhamu waggaa 20 ol maayidhaa keessa jiran illee hedduutu bahee. Hojjetoota daawwattoota keenya chaanaal YouTube kan Barkoo Miidiyaa subscribe godhaadhaa, like godhaadhaa, share godhaa, comment godhaadhaa, yaadas nu kennaadhaa, wal biraan gaa nu hordofaa. Hojjetoota daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadhaa. Araan tana wanta irraa dubbannu waa'ee ummata Falastiin irraa dubbanna. Waliigaltee Hamaasii fi Israa'el gidduu gaggeeffamte tana itti bahanii isii maalii, bu'aan isii maalii, waliigaltee godhan kana keessaa kutaan yookaan juuzni jalqabaa kaduraa kun waa'ee butamtoota yookaan ammoo boojamtoota gallakkisuudhaatii fi waa'ee lammiilee Falastiin kan maneedhaa keessa jiran namoota siyaasaadhaan namoota Israa'el gartee waan isii mormaniif yookaan ammoo lammiilee nagaa fi warra gartee Hamaasii wajjin irratti qabanyattee shakkituu fi waan adda waggaa lamaan kan hiitee fi akkasuma durallee gartee waggaa 20 kan tura yeroo adda addaatti qabsoo kana keessatti hidhaman akka gallakkifaman waliigaltee godhanii waliigalteen san hojiirra ooltee guyyaarraa lammiileen san kan namoonni 20 kan lubbuun jiran lammiilee Israa'el toora 40 kana keessaa lammiilee 20 kan lubbuun jiran deebiinii jedhama maatii isaaniitti maatiin gammachuudhaan warra dhumanii namni waggaa lama larkiin gaa kajabaadhaan maatiin akkuma maatii keessaniiti lammiileen Falastiin kan waggaa 20 waggaa lama Israa'el kan mabutaman kuni waggaa 20 ol maayidhaa keessa jiran illee hedduutu bahee waggaa lamaan kana maayidhaa keessa jiranii namoota hedduutu dubartootaa fi kan hunda gallakkifame waliigalteen tun bu'aa argamsiiftee jedhamtee jechuudha ammaaf bu'aan si jalqabaa itti fufinsisii ammoo hedduu wal mormisiisaadha hedduu wal falmisiisaadha akkamitti dhaabni Hamaas kan uummata Falastiiniif qabsaa'u hidhannoon hiikannaa jee waliigaltee godhee Israa'el wajjin mallatteessa waan jiru namoonni hedduun xiinxaltoonni siyaasaatii fi namoonni gartee waa'ee waraanaa beekan hundinuu waa'ee qabsoodhaa beekan hundinuu xiinxaluu jiranii namoonni hedduun Hamaas karoora biraa qabaachuu maltii jiran. Hamaas karoora biraa qabaachuu malti malee akkamitti waliigaltee gootee Israa'el cabsanii yookaan ammoo Israa'el irraa dhorkanii biyya Falastiin mootummaa Falastiin gadhaabuudhaaf sadarkaa addunyaatti beekamtuu taate gadhaabuudhaaf humna qofaan murteessaadha jedhee Hamaas amanee waggoota hedduudhaaf qabsoo keessa ture. Namoota hedduutu itti shahidee namoota hedduu dhabee hoggantoonni isaa hedduun hoggantoonni hundee isaaniirraa haasanii waggoota lamaan kanaas namoota hedduu dhabee dura bu'aa itti aanaa sanboota nama filatanii sanboota oduu himaa isaaniitiin namoota hedduu mujaahidoota hedduu dhabanii amma qabsootti cichanii osoo gartee addunyaa guutuun waan sallaalanii uummanni kun harka kannanii jee namni hedduu yaadu deedanii butamtoota san namoota butan san bakka tana kaanii dachii kaanii samii kaanii osoo namuun beekin bakkuma gartee waraana silaa dhufee xayyaaraan samiidha boombii itti roobaa lafaan ammoo taankiidhaan deemee wantoota adda addaatiin jechuudha saatalaayitiidhaan dirooniidhaan waan adda addaatiin barbaadanii osoo isaan gartee adamsuudhaaf yaalanii achuma keessa qabee taa'anii baasuu dadhabanii waliigaltee tanatti dhufanii jechuudha. Jalqabaa wanni gartee waan san Hamaas godhaniif Hamaas himtee jirti gaafa san himanii jiranii hidhamtoota siyaasaa kanneen gartee Falastiin kan hidhaman gallakkisiifachuudhaa fi waan san goote lammiilee isaanii butte duraanuu dirqisiiftee gartee isaan san akka gallakkisan godhuudhaaf dirqamanii waan san godhan jechuudha ammaan tana bu'aa san harkatan miidiyaaleen addunyaa hedduun akka himuu jiranitti Hamaasitu injifatee jedhanitti injifannoo labsu jiran Hamaas illee irra deebitee viidiyoo isaanii kan ammaan dura gaafa waliigaltee taraa jalqabaa godhan san gaafa san oduu himaan isaanii dubbate waraana Hamaas dubbate irra deebianii viidiyoo san gallakkisanii sooshaal miidiyaa irratti fi miidiyaa adda addaa erganii haareetti viidiyoo san maxxansanii injifannee jedhanii kabajuu jiran injifannoo sanii uummanni hedduu gammadee lammiileen qe'ee fi mana irraa buqqaatee gartee bakka adda addaatti faca'an karaa mana isaanii deemuu jiranii manni isaanii silaa hedduun hin jiru manni isaanii daaraatti jira manni dhabamee lubbuudhaan namni hangaafee maatii irraa deebuu jira maatiin gartee nama hedduu tokko malatti maatiin guutuun faan dhabamee sammalee sammaas deebianii amma wanni harku jiranii qabrii
jumlaadhaa gartee kan akkanumatti walitti qabanii namoota kudha tokko kan namoota adda addaa bakka takkatti awwaalu jiran fa'aa jira. Namoota gartee awwaalcha dhabee faffaca'ee namoota bakka adda addaatti jijjigaa manaatii fi gaawwan adda addaa fooqii deelatti jiruu fi kana deebiin yaalu jiranii haala hamaadhaatu jira haala fokkataadha. Garuu immoo deebi'ee gartee namoonni hangummaan hafesnu qe'ee gartee jiraachuu baatullee lafa isaan irratti deebi'an injifannoo guddaadha jennee kabajuu jiran jechuudha. Injifannoo guddaadha dhugumaanuu akkamitti injifannoo guddaadha. Jalqaba wanni silaa isaan yaada warri Israa'el yaadanii Tiraampiillee wanni jechuu ture lammiileen Falastiin bakka nagaa deemanii haa jiraatanii biyya nagaatti bakka deeman fedhanitti. Gaazaa tana keessa immoo jiraachuu danda'anii Gaazaan ammoo isaaniif jahannamii jee taasisee jechuudha. Isaaniif jahannamii Gaazaa keessa jiraachuurra deemanii naqiyaan bakka biraa jiraachuurra toltuu fi jeeqa hora akkasii baase. Lammiileen Falastiin ammoo hin deemnu jiraannus duunus biyya teenya irratti lafa teenya irratti jeniiti cichan jechuudha. Hamas illee ejjennoo san qabattee biyyoonni Arabaa ejjennoo san qabatanii ejjennoon san dhugatate jechuudha. Hamas karoorri isin qabdu maali akkamitti waliigaltee tana goote waan jiru namoonni hedduun yaada adda addaa kannanii karooraan gartee namoota biraa qopheessu jirti moo warra gartee Gaazaa bulchuu keessatti Hamas kan hirmaannee waliigaltee irra faramtee jirti. Waliigaltee san mallatteessitee jirti. Hirmaadhuu jette. Ammoo namni bulchuu qabu uummata Falastiin qofa. Uummata Falastiin ta'uu akka qabu dubbattee jirti. Injifannoo nuti injifatee jettee Hamas dubbachuu jirti. Khaliil Ayyaan durbaan isaanii kan gartee amma dura Qaataar keessatti ajjeesuudhaaf misaayilaan darbattee bakka inni galu gartee maatii isaatii fi namoota isa hojii hojjetanii fi lammii Qaataar illee isaan ajjeeftee isa saniituu himee gartee as ba'ee jechuudha. Injifannoodha jedhee waliigalteen gartee waraanni kun guutumaan guutuu dhaabbatee jira ta'etu labsee jira. Wanni kun maal nama barsiiftu waan jiru namni cichoomee waan takka cichee waan takka itti citan citaadhaanuu gartee biddeena buusan jedhanii itti citaniituma falmatanii kan gartee hooggantoonni gurguddaan dhuman kan gartee beelaan uummata isaanii nyaatarraa dhorkanii daangaa cubanii nyaanni tokko gargaarsi tokko kan dhufneef godhanii hospitaalotaa fi mana yaalaatii fi waan hunda bu'uuraalee misoomaa bishaanii ifaadhaa waan hundarraa muran didanii jiraannu nasrii duunummoo shahidii jedhanii wooma lama jedhanii cichanii lamaan keessaa ammaaf injifannoo tana dhufan jechuudha. Wanni ammaan tana injifannoo ta'e kun akkam kam deemaa Falastiin gama biyya ta'utti ni geesse moo hin geessu waan jiru jira jechuudha. Wanni kun waliigalteen ammaan dura waliin godhanii jiranii Oslotti biyya lama ta'anii waliin biyya lachuu akka jiraattu biyya Israa'elii fi Falastiin akka jiraattu godhanii jiranii daangaan sana ammoo amma dhiyooma tana gaafatanii mee magaalaan guddittiin gartee Falastiin guddaa dhaabbattee magaalaa guddoo istaatiin haasawanii Jerusalem taatii jee ifaafatti ambaasadarri tokko hayyuu kee jiru ambaasadarri Falastiin nama addaati sana hedduun dinqisiifadha akkas jee dubbatee jechuudha. Israa'elis ammoo ifumaafuu mataa isiitiifuu Jerusalemitti galtee jettee jechuudha. Magaalaa guddoo gartee teessoo mootummaa godhattee waan kana lamaan akkamitti gartee walitti deemte fuuldura akka jiru akka hamaadha jechuudha. Waliigaltee sana akka taa'u godhanii malee hojii oolmaansi ulfaataa jechuudha. Kana malees ittiin amanan Tiraampii fi Netanyahuun ittiin amanan gartee biyyi gartee Falastiin dandeessee akka dhaabbattu ittiin amanan. Kunis rakkoo biraati jechuudha. Waliigaltee sana raawwachiisuu irratti. Kan biraa Netanyahuun waan jee miidiyaadhaaf ibsa kanneen gartee irraan Tiraampis dhaqeeti Tiraampii akkuma badhaasa Noobeel dhabeetti miila waliin dhawaa Israa'el dhaqee ni aaree dubbii akka gartee manguddoo takka gartee dubbii siin taa'ee dubbatan akka nama laaltuutti mataa ceekurra kaayeetuma irraan tanas paarlaamaa keessatti hogganni haasa'u godhu bisoosonni paarlaamaa Israa'el lallabanii itti gartee namoota jeeqee jira dubbii sana harka dhaabanii akkasitti dubbii sanis akkasitti dhageeffatee badhaasa sanis dhabee Tiraampii xiqqoo aara tokkos ni qaba akka gartee manguddoo wantaa tokko ta'ee dirqameeti waan kana duraan gartee badhaasa fudhachuudhaa jecha akkasitti dafee gartee mallatteessee fakkaatti sanis dhabee waan jee Netanyahuun injifanne waadaa duraan gartee gaafa lolaa kana eegaluu galama dura isin gallee guunnee jee gaafa san namoota gartee butaman kana ni finnaa isin jennee waadaa isin gallee akkasitti jabeenya waraana keenyaatii fi gargaarsa warra cinne Ameerikaatiin akkasitti deebisuu hin dandeenye jee kun ammoo kijiba namni hundi beeka namni akka kijiba taate jechuudha. Cimina isaaniitiin hin deebine cimina isaaniitiin dandeettii isaaniitiin jabeenya isaaniitiin sila ammaa dura deebisa waggaa lamatti jechuudha.
waggaa lamaan san deebisuu dadhabaniiti ammaan tana waliigaltee san godhanii deebisan. Waliigalteedhaan jechuudha. Kun gama tokkoon injifannoo osoo hin ta'in isaaniif kufaatiidha. Isaaniif ammoo gartee harka kenninsa jechuudha nama agarsiisa jechuudha. Kanaaf wanni isaan irraa barannu namni waan tokko kaayyoo qabate tokko lubbuu isaatiinis qabeenyi isaatiinis yeroo isaatiinis dandeettii isaa hundaan yoo hangartee qabee waree godhu taate waan sanii gahuu akka danda'u nama mul'isa jechuudha. Fuuldurallee nama haqaa sossoo'u namni haqaa sossoo'u haqaan sossoo'u hagartee waan isaa irratti tarsiimoo bareedduu baafatee sossoo'u mirgaan galuunsaa ifaa fi ifaa jechuudha. Kanaaf uummanni Falastiin injifannoo tanarra caatu rabbiin isaaniif haa fidu jenna. Ilma namaa taatee namni haqa deeggaruu gartee uummata deeggaruun wooma haqaati. Kaduu rabbiin hiree isheedummaa kennuu fi uummanni kun qabsoo haqaa irratti namni jiru gartee namni qotuunis waan beekamtu sanii asitti koronaan qotuu dandeessa. Isin waan akkas jee ture koronaan du'uu hin danda'an akka dhukkoo biraatiin siree irratti du'uu hin danda'a. Garuu qabsoo irratti yooniin gartee kan wareegamu ta'e kun badhaasaa kennaadhaan jeeti akkasumatti wareegame osoo gartee duroon isaanii hunda osoo dhiyeessin jechuudha. Kanaaf waan gartee itti amanan hojii oolchuu jiran jechuudha. Wanti tokko ammaas kan hedduu nama dinqisiise addunyaa hundaa yaabsise. Waraanni Hamaas kun dhabamee burkutaa'ee faca'ee jiru waan jechuun ture miidiyaa irra deemaa ture gama Israa'eliinis. Garuu har'aan tanaa waggaa gartee butamtoota san deebisan dirree guutuudha hidhannoon guutuudha qawwee haaree tana tana yoo dhaawameen qawween hedduun waan dhaawamtee waan fakkaatu gochuu ilaaltu jechuudha haaree. Kana bira qotee qawween isaan qaban hedduun ni waamu qawwee waraanni Israa'el qabaachaa ture qaban. Waan hedduu nama dinqisiisu jechuudha. Tooftaan qabsoo isaanii tooftaa gartee adda akka taate nama agarsiisa jechuudha. Kun waan itti baranii waan gartee lafa jalaa goda qabanii uummanni kun qabsoo gartee akkana itti baran jechuudha. Kun ammoo rakkoon oguu jabaattee nama jabeessaa deemti nama cimamsaa deemti jechuudha. Hedduu nama dinqisiisanii akkaataa sanatti jiranii ammoo Hamaas hiikkattee bulchiinsa Mahmud Abbaas kanatti dabarsitee kan itti Gaazaan kan itti waan jiru waan gartee yookaan ammoo bulchiinsa Mahmud Abbaas ta'uu baatu bulchiinsa yeroodhaa teknookiraat kan jiran kana isaanitti dabarsitee ni kan itti kan itti wanni jiru malatteessanii jiranii kan hin ajaniiti maal yaaddeeti akkamitti kan nu dandeessii akkamitti hidhannoo hiikkattee ni galti moo galtu wanni jedhamu wooma bullee laallu taate jechuudha. Dura bu'aa Hamaas ajajaa waraanaa warroota hooggantoota birgeedii hedduu jira. Isaan kun akkamitti galanii siviilii ta'anii jiraatan moo akka gartee waliigaltee sana jirtutti yoo gartee karaa nagaatiin hiikkatanii galuu barbaadan galuu danda'anii hojii gartee siviilii deebuu danda'anii biyya biraattis biyya fedhan deemanii jiraachuu danda'anii ta'etu Tiraamp dhiyeessee waan sanni godhamuun godhan waan jiru wooma waliin bullee laallu ta'a odeeffannoo biraa gartee jijjiirama dhufees waan gartee biraatis qabannee walitti deebina. Barkoo miidiyaa keessan kana guddisuun ammoo dirqama keessanii miidiyaa keessan laayik sheer sabskiraayib godhuudhaan gama hundaanuu guddisaa hedduu galatooma.